Ashama akkam jirtan hordoftoota keenya kabajamoo hangafoota oduu torbaniit isinii dhiyeessinaa aga xumuraatti waliin haa turru. Warshaan Ujumoo Laastikii Oromiyaa ujumoowwan qulqullina qaban oomishuun gabaadhaaf akka dhiyeessu beeksiseera. Hojii gaggeessaan warshichaa obbo Boggaala Nagaash akka himanitti warshichi ujumoowwan laastikii qulqullina qaban gabaa naannoo Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatiin jiruuf dhiyeessuudhaaf hojjechaa jira. Gaarawaattis ujumoowwan dhiyeessii bishaan qulqulluu fi misooma jallisii babal'isuudhaaf gargaaran oomishuudhaan akka dhiyeessu obbo Boggaalan himaniiru. Bara 2000 keessa kan hundeeffame warshaan laastikii Oromiyaa kun carraaqqii haga yoonaatti taasiseen waggaa waggaadhaan galii birrii miiliyoona 25 argachaa akka jiru eerameera. Itti gaafatamaan kutaa suphaa warshichaa Injiinar Girmaa Lammaa gama isaaniitiin akka jedhanitti warshichi fedhii gabaa naannoo Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatiin jiru guutuudhaaf carraaqqii olaanaa taasisaatiin jira. Humna isaa babal'isee itti fufuudhaanis oomisha isaa gara gabaa biyya alaatti erguuf kan hojjetu ta'uusaa warshichi himeera. Dargaggoonni warshaa kana keessatti carraa hojii argatanis yaada kennaniin hojii warshicha keessatti hojjechaa jiraniin haala jireenya isaanii fooyyeffataa akka jiran dubbataniiru. Kan gabaasee dhaabbata raadiyoo fi televezyiyoona Oromiyaati. Godina Arsii gandoolee aanaalee adda addaatti shamarran umurii malee waraqaa eenyummaa gaafachaa akka jiran bulchaawwan gandoolee adda addaa himan. Bulchaawwan gandoolee adda addaa yaada FM Faanaa Asallaa 90.0 kennaniin shamarran umuriin isaanii waggaa 16 fi 17 umurii malee waraqaa eenyummaa gaafachuun rakkisaa akka jiran himaniiru. Shamarran godinichaa kana taasisaa kan jiran imala seeraan alaa gara biyya alaatti taasifamuuf akka itti toluuf jecha ta'uusaa bulchaawwan gandaa kun beeksisaniiru. Maatiin shamarranis rakkoo kana ittisuu mannaa ijoollee isaaniitiif waraqaan eenyummaa akka kennamuuf waliin gaafachaa akka jiran himameera. Bulchaawwan gandoolee akka mirkaneessanitti wayitii ammaa dhiira caalaa shamarrantu waraqaa eenyummeessaa gaafachaa jira. Adeemsi kun gochoota kiraa sassaabdummaa babal'isuuf shoora kan gumaachu waan ta'eef of eeggannoo barbaachisaa taasisuun akka hojjetanis bulchaawwan gandoolee kun mirkaneessaniiru. Lammiiwwan balaa hongee sababa elniinootiin mudateen akka hin miidhamneef mootummaan hanga yoonaatti birrii biiliyoona 6 akka baase waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Ministeerri itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Geetaachoo Raddaa turtii torban kana keessa gaazexeessitoota waliin taasisaniin dhimma balaa hongee Itoophiyaatti mudate irratti gaaffiiwwan garaagaraa kaaniif deebii bal'aa kennaniiru. Ministeerichi gaaffilee kaaniif deebii kennaniin mootummaan namni tokkollee akka hin duuneef carraaqqii olaanaa taasisaa akka ture beeksisaniiru. Obbo Geetaachoo akka jedhanitti mootummaan lammiiwwan balaa hongeetiif saaxilamaniif gargaarsa hatattamaa dhiyeessuudhaaf hanga ammaatti birrii biiliyoona 6 baasii taasiseera. Kanaanis lammiiwwan gargaarsi barbaachisuun gargaarsa akka argataniif hordoffiin taasifamaa akka jirudha ministeerichi kan himan. Haala amma jiruun balaan mudatee humna mootummaatiin ol akka hin taane kan himan ministeerichi rakkoon kun hammaachaa yoo deeme pirojektoonni misoomaa mootummaan eegalee akka dhaabbatan beeksisaniiru. Adeemsa dhiyeessii gargaarsaa koreen biyyaalessaa itti aanaa ministeera muummichaatiin hoogganamu hordoffii barbaachisaa taasisaa akka jirus himaniiru. BBC'n sababa balaa hongeetiin lubbuun namaa darbaa jira lakkoofsi miidhamtootaas miiliyoona 15 ga'eera jechuun oduun tamsaase haqa jiru wajjin kan wal simu akka hin taane illee himaniiru. Lammiin tokkollee akka hin duune taasisuudhaaf akka hojjetamu eeruudhaan sabquunnamtiileen idil-addunyaa haala qabatamaan jiru akka ilaalaniif waajjirri isaanii haala kan mijeessu akka ta'es beeksisaniiru. Lubbuu namaa baraaruudhaan ala maqaa gaarii biyyaatiif jedhamee wanti dhokfamu akka hin jirre himuudhaan midhaan bitamee buufata Jibuutii irraa kaasuudhaan fayyadamtoota biraan ga'uudhaaf mootummaan filmaatawwan geejjibaa jiran hundatti akka fayyadamullee beeksisaniiru. Gargaaramtoonni godina Walloo Kaabaa aanaalee garaagaraa fi naannoo Tigraay akkasumas naannoo Affaaritti argaman gargaarsi mootummaan dhiyeessaa jiru akka isaan dhaqqabaa jiru yaada riippoortaroota Faanaa Broadcasting Corporative kennaniin mirkaneessaniiru. Ogeeyyoonni damee saayinsii fi teeknooloojii bu'aa olaanaa galmeessisan badhaasa qophaa'eef ministeera muummicha Hayilamaariyaam Dassaalany harkaa fudhataniiru. Dameen kun carraaqqee biyyattiin tarree biyyaalee galii giddugaleessa qabanii hiriiruudhaaf taasiftu baay'ee akka deeggaru muummichi ministeeraa badhaasa wayitii kennanitti himaniiru. Faayidaa dameen kun qabu hubachuudhaanis mootummaan deeggarsa barbaachisaa taasisaa akka jiru eeruudhaan sirna barnootaa damee kana waliin kan wal simu gochuudhaaf hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Barattoonni
hojiilee kalaqaa isaanii gabbisanii kan itti cimsan wiirtuuwwanis akka hundeeffamanidha kan himan. Teeknooloojii biyyattii kan ibsu teeknooloojiiwwan furtuu 18 kan qabate kallattiin qophaa'uusaa kan kaasan muummichi ministeeraa kaayyoo naannoo maateeriyaalii fi saayinsii hawaasaatti bara karoorichaatti xiyyeeffannoon itti kennamee irratti hojjetamaa jedhan. Badhaafamtoonni hojiilee kalaqaa fi qo'annootiin hojiilee hawaasa fayyadan kan hojjetanidha. Badhaafamtoonni saayinsii herrega barnoota teeknikaa fi ogummaatiin qabxiilee olaanaa kan galmeessisan 278 guutuu biyyattiitirraa kan walgahanidha. Dorgommii badhaasaa kanarratti barattoonni, barsiiftoonni, leenjiftoonnii fi leenjitoonni akkasumas qorattoonnii fi ogeeyyiin kalaqaa 338 ol irratti hirmaataniiru. Waggoota 5 dhufan keessa investimentii fi qusannaa biyyattii gidduu garaagarummaa jiru dhiphisuudhaaf baankiiwwan daldalaa dameewwan isaanii dachaadhaan akka dabalaniif haala kan mijeessu ta'uusaa baankiin biyyaalessaa beeksiseera. Baankichi raawwisaa waggoota 5 darbanii irratti qaamolee qooda fudhattoota wajjin kaleessa mari'ateera. Waltajjii maree kanarratti bakka bu'oonni baankiiwwan garaagaraa fi kubbaaniyyaawwan inshuraansii hirmaataniiru. Sadarkaa itti aantuu ministeera muummichaatti qindeessituun damee bulchiinsa gaarii fi ministeerri siivil sarvisii fi misooma humna namaa adde Asteer Maammoo baankileen haala qabatamaa biyya keenyaa hubachuudhaan carraaqqii taasisaniin guddina biyya keenyaatiif shoora olaanaa akka gumaachaa jiran himaniiru. Itti aanaan bulchaa baankii biyyaalessaa obbo Yohaannis Ayyaaleew ammoo raawwii waggoota 5 darbanii irratti xiyyeeffachuudhaan gabaasa kan dhiyeessan yommuu ta'u damee faayinaansiitiin hojiiwwan hojjetamaniin jijjiiramni olaanaan akka galmeeffame himan. Kanaanis qusannaa biyya keessaatiin sosochii investimentii dabaluun akka danda'amedha kan dubbatan. Waggoota 5 darban keessa hojiiwwan investimentiin hojiiwwan hojjetamaniin dameen baankii daldalaa bara 2002 keessa 680 qofa ture wayitii ammaa gara 2868tti akka dabalee himaniiru. Kuufamni maallaqaa baankiiwwanis bara 2002 keessa birrii biiliyoona 98 qofa ture wayitii ammaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 75 fi miiliyoona 200 akka ga'e obbo Yohaannis himaniiru. Bulchaan baankii biyyaalessaa obbo Taklawol Daaxnaafuu gama isaaniitiin damee kana guddisuudhaaf gara fuulduraa tarkaanfiiwwan adda addaa ni fudhatamu jedhaniiru. Dhalattoonni saba Amaaraa fi deeggartoonni sochii dimokiraasummaa saba Amaaraa magaalaa Adaamaa jiraatan hundeeffama waggaa 35ffaa dhaabbatichaa torban kana kabajaniiru. Sirna ayyaanichaa irratti itti gaafatamaa waajjira Addawaayii obbo Kabbada Caannee fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir dabalatee qondaaltonni hedduun argamaniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir sirna kanarratti haasawaa dhageessisaniin guyyaan kun guyyaa misoomaa fi guddina biyya keenyaa itti fufsiisuudhaaf waadaa itti haaromsinudha jedhaniiru. Dhalattoonni fi deeggartoonni dhaabbatichaas kanneen yaada of tuulummaa calaqqisiisan dhabamsiisuudhaan hirmaannaa guddinaaf taasisaa jiran daran cimsuutu irraa eegama jedhaniiru obbo Muktaar. Itti gaafatamaan waajjira Addawaayii obbo Kabbada Caanneetis dhaabbatichi humnoota farra ta'an qolachuudhaaf akkuma kanaan duraa uummata wajjin qindaa'uudhaan kan qabsaa'u ta'uusaa mirkaneessaniiru. Misooma adeemsarra jiru itti fufsiisuudhaafis itti fufiinsaan kan hojjetamu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira addichaa mirkaneessaniiru. Hundeeffama waggaa 35ffaa dhaabbatichaa sababeeffachuudhaan torban kana magaalaa Finfinneetti fiigichi kiiloomeetira 10 hirmaattonni 35,000 olitti hirmaatan akka dorgomames beekameera. Taphni kubbaa miilaas qondaaltota mootummaa fi atileetota kanaan duraa gidduutti taasifameera. Qophiiwwan adda addaa ayyaanicha sababeeffachuudhaan taasifaman torban kanas akkuma itti fufanitti jiru. Hundeeffamni waggaa 35ffaa sochii dimokiraasummaa saba Amaaraa qophiiwwan garaagaraatiin iddoowwan adda addaatti kabajamaa jiru kun sadaasa 11 bara 2008 magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baahir Daaritti kan xumuramu ta'a. Ruusiyaan xiyyaara ishii gammoojjii Siinaayitti kufee caccabe irratti haleellaan boombii akka raawwatame beeksiftee jirti. Tajaajilli tasgabbii federaalaa Ruusiyaa odeeffannoo torban kana ifoomseen xiyyaarichi lafa dha'ee kan caccabe haleellaan boombii waan irratti raawwatameef jedheera. Gareen qorataan biyyattis saanduqa gurraacha keessatti ragaan argate sababiin caccabuu xiyyaarichaa 90% dho'insa boombii akka ta'e mirkaneessuu himeera. Odeeffannoon kun argamuusaa boodas pireezidaantiin biyyattii Vladimir
Vladimir Putin humnoonni tasgabbii biyyattii kanneen gocha kana keessaa harka qaban adamsuudhaan akka qabaniif ajajaniiru. Pireezidaanti Putin haleellaan xiyyaaraa Ruusiyaan Sooriyaatti eegalte daran cimuudhaan akka itti fufullee mirkaneessaniiru. Kanaan dura sababiin balaa xiyyaara kufee caccabee rakkoo teeknikaa akka hin taane ogeeyyonni aviyeeshinii Faransaay akka himan ni yaadatama. Xiyyaarri imaltootaa gammoojjii Ijipti Siinaayitti kufee caccabee du'a namoota 224tiif sababa akka ta'e ni yaadatama. Namoonni du'an baay'oonnis tuuristoota Ruusiyaa Sharm al-Sheikh daawwachuudhaan gara biyya isaaniitti deebi'aa turan akka ta'an ni beekama. Mudannoo balaa kanaa booda biyyaaleen garaagaraa lammiiwwan isaanii Ijipti keessaa akka ba'aniif kan ajajan yommuu ta'u, biyyaaleen imala xiyyaaraan gara Ijiptitti taasifamu dhaabanis jiru. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo hangafoonni oduu torbanii kanumaa waan nu hordoftaniif isin galatoomfannaa turtii gaarii.